ኢትዮጵያ kan siif dhalate siif hin guddatin kan guddate iddoo siin gahin loturiin birrii 17,000 nagaye waan delej wes ilma dhiiraa kabajuudhaaf daabboo kennuufii qabda carraa guutamaa fi mootii abbaa jifaar maaltu mudate abiyyi namicha ammaa follolle Ashamaa kafuni akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun Gadaatu Wiil warroonni maatii keessatti bagara deebilaan gara chaanela keenyaa dhuftan jecha warroonni haaraa dhuftuu jiraate subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama akkuma beekamu Gadaatu biraan dura odeeffannoo barsiisoo bohaarsoo fi ajaa'ibsiisoo gara garaa isin biraan gaa turreerra haddas bifuma wal fakkaatuun viidiyoo ajaa'ibaa tokko tokko qabannee siif dhufneerra hamma sitti viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u isin laayik gochuudha eegalaa jecha hamma dhumaatti nu hordofa. Akkuma beekamu dhiyeenya kana Itoophiyaa keessatti gochoota suukanneessaa garaagaraa atti wal qabatee uummanni biyyattii irratti qeeqa adda addaa qoosa adda addaa gadhiisu jiru isaan keessaa viidiyoo biyya kana abaaru tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira namoonni hedduun laayik sheer koomentii adda addaa irra kennanii jiru viidiyicha daawwannee walitti adeemnu viidiyoo maal akka ta'e. Dhagaa Itoophiyaa dhugaan kee haa dhabu biqilaan kee margin haadha waliin argin. ولي قلت نبي قراف دقدتي والفاناسي ولي فالاتي ايه هيوكين نكين نو فاران جونجي راتون سيابل ولي قلو داف والنبي والنبو داف ولي قل جامي جنون فن دودي چقالت والفاي قتت مسيني حبتو Dirisin nalatin dirawun abjol. Kan abaramne man jiraanne enne yaannu maalis ta'am Itoophiyaa keessa warri Itoophiyaa keessa jiru garuu kuni sodaachisa I don't know wanta jedhu isin himee maal jettu kana wal qabatee yaadoo qabattan comment jalan nu barreessaa jecha dhiyeenya kana viidiyoon tokko akkuma na dur cinatti argitan kana lotoriin birriin 75,000 naaf bahee jira jechuudha nama osoo aca barboroo kennaa osoo attaalu osoo subuudhaaf yaalu kan qabamen namticha kana akkuma argitanii poolisii yookiin uummanni naannoo isaaniitti bahee tarkaanfii irra fudhatee yookiin tumtoo fi reebicha irra fudhatee irra akkuma argitan kana miidhaa irra ga'ee jira haa ta'u oguu adda addaatti sababa akkanaati wal qabatee uummanni keenya yeroo nyaatamu jira beektu kana irraa of eeguu qabattee jechuudha eeguu tokko hiriyyaa kiyya tokko akkaatti maaltu mudachiisan lotoriin nu bee jira birriin 75,000 nu waajjira lotoriin keessaa birrii kennamuun beennuutiin ati hoo beekte nu geessi jennaan yookiin hin beeku nu geessi jennaan lotoriin 75,000 nu bee jira waajjira isaan beeknu nu iddoo biraatti dhumni ati hoo qabaatte birrii nu kenni dhattee fudhattaa jireen mucaan ammoo yoo achirra laaluu birriin 75,000 feek piriintiidha yookiin piriintii sobaatiin kan irra maxxane birriin 75,000 irra jira jechuudha mucaan sa'aa sanatti bilbila wanta harkaa hin qabneef silkii fuudhee kenneef jechuudha mobaayila maal fakkaatu isaa fuudhee kenneef jarri erga mobaayila fudhataniin booddee baajaajii san keessaa bu'anii hootaran mucaan ammoo akkuma lotorii fudhatee waajjira lotoriidhaa deemee yoo lotorii mul'isu lotoriin kan sobaati jechuudha mucaa hidhuudhaaf yookiin waajjirri lotoriidhaa mucaa adabuudhaaf jedhee akka mucaa dhugaa yookiin sobaan sobamee gocha akkasiisa raawwateen booda erga beekee dhiise jechuudha kanaafuu uummanni keenya wantoota akkanaa kan irraa of eeguu qabaattan isin jechuu barbaada viidiyoo keenya itti aanutti hoo ceenu ammoo dhiyeenya kana ilma dhiiraa kabajuu barbaadde maal gochuu qabdi dubartiin ilma dhiiraa kabajuudhaaf Ni hundaafuu viidiyoo ajaa'iba tokko namoonni hedduun sheer godhan jiru laayik koomentii adda addaa irra kennanii jiru isinillee daawwadha. ወንድ ልጅን ማስደሰት ከፈለግሽ አክብሪው ሲቀጥል ደግሞ ዳቦም ስጪው ዳቦውንም በደንብ ሳሰስቺ ስጪው የመመስቆንቆን ነው አያልቅ ስንት የሚያልቅ ነገር አለ ዳቦ እንደሆነ አያልቅ አንተ ራሱ ሴት ልጅን ማስደሰት ከፈለክ ገንዘብ ስጣት ደግመህ ደጋግመህ ገንዘብ ስጣት ከሌለህ ራሱ
barnoota guddaa irraa barattee jirtu jedhee yaada dhugaadhuma ammoo namni hundaafuu kana wal qabatee yaadoo qabaattaan koomentii jalaan nu barreessachaa viidiyoo keenyattaa nutti hojjennu akkuma beekamu carraa guutamaa hordoftoota tiktookii olaanaa warroota qaban keessaa tokko akkasumas ammoo hordoftoota hedduu qabaachuudhaan beeksisa yookiin adeewa adda addaa yeroo hojjetu ni argama. Dhiyeenya kana ammoo beeksisa tokko osoo hojjetu mootii Abbaa Jifaar isa jedhamu wajjin walloliinsa keessa seenanii jiru. Mee viidicha kana daawwannee walitti deebinu. Qaxalee keessan qaalii keessan ilma Oromoo sabboonaa an carraa guutamaati. Ani mootii Jifaaraati. Maaltu si gaafate? Maal jechuudha kun gaaffiidha moo Yesuus iddoo kana maal jechuudha? Kana Kana asirratti iddoo kana. Oromoo kat kun si fudheellee mankoolli. Viidichi garuu faniidhaa fi yogguu jalqabaa hedduu nama rifachiisaa duuba boodarra garuu amma akka faniidhaaf yookiin qoosaaf ta'e ni beeksisaa jechuudha. Isinis kana wal qabatee yaada qabdan koomentii jalaan nu barreessachaa viidiyoo keenyatti aanutti hoo ceenu abiyyi akka garmalee nama yaa'u ani mee viidicha kana daawwannee walitti deebinu. አንደኛ የመቀራረብ ነገር አሁን ከልጆቹ ጋር እንደ ቤተሰብ የሚያደርገን ነገር ይሄ ነው። ተደብቆ ሳይሆን ልጆቹን እያሻ አስፈላጊ ሲሆን I don't know garuu maatii yoo qabaate osoo mana yaalaa fidanii bareeda jedhee yaada qoosaaf ta'e dhuguma aarii walirraa qaban ta'e I don't know kun ammoo poolitikaa keessa hin danda'amu haa ta'u garuu inni harka quba shaniitiin dha'e jechuudha. Yogguu baay'ee namni kenna ka beeku harkumni yaa qubni kun quba shanii dhiyeenya kana garuu kana adda kan ta'e viidiyoo kennaa namni kana adda namni hedduu akkuma beekamu uumamaanis quba shan harkarraayis lukarraayis quba shan qaba. Dhiyeenya kana garuu namni quba torba qabu biyya kana keessatti argamee jira. Viidiyoon nama kanaa ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Namoonni hedduun laayik sheer godhaa jiru. Koomentii adda addaa irratti kennamu jira. Isinillee viidiyoo kana mee daawwadhaa walitti deebinu. Viidiyoowwan adda addaa akkana kana kan isin boorsan garaagaraa isin biraan geenne xumura irratti ammoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko. Aadaa keenyatti yogguu adda addaa nyaata namni nyaatu yoo namni si dhufee osoo ati nyaattu yoo si dhufee haa nyaannu jettee nama san nyaachifta malee hin dheessattuun jechuudha. Garuu gurbaan kun nyaata osoo inni nyaachuuf jedhu harka dhiqatee hiriyyaan tokko itti dhufee maal akka raawwate mee daawwadhaa. Wow, viidiyoo ajaa'ibaati ittiin bohaarteen jirtu jennee yaadna. Akkuma beekamu gadaatu biraa viidiyoo akkana ajaa'ibaa ijoo sooshaal miidiyaa ta'anii akkasumas ammoo bohaarsoo bashannansiisoo fi ajaa'ibsiisoo garaagaraa kan ittiin bohaaraa ittiin barattan adda addaa viidiyoowwan yeroo darbanii keessattis isin biraan ga'uu dandeenyeerra. Haa ta'u garuu gadaan tiiviin dhiyeenya gara keessan dhufe waan ta'eef warroonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaan nu gargaara. Warroonni ammoo koomunitii taapii yookiin koomunitii sheer gochuu irra dandeessan qabdan sheer gochuudhaan yoo nu gargaartan isin galateeffannaa jecha amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti iddoo nagaa nu tura.